Ani Itoophiyaa qofa boo'aan jiru. Oromiyaan diigamuu danda'u. Hoggansi Oromoo waan an jedhu kanatti namanne hin jiru hin sobani. Isinitti himuu qabu isin sodaatan. Isin sodaatan. Isin sodaatan. Leelaa itti ani garuu dhugaa isinitti himee huccuu narraa baasu isinii wayya. Naa wayya. Dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra. Maaliifi dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliifi hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu hin jiru humni qabu hin jiru. Kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Yari walistoota qorranii hojjetaa jirtan tokko muudee as dhufu itti aansee tura hiriyaa isaa kitaabaatiif kenne sunnan geenne dhee taayiluu kitaabaa gaafate irratti mismaara 12 itti waraane gaafate irratti this corruption kana dura dhaabachuu qabna corruption jedhamu wanta tokko kadhaadannoo ta'ee qabsoo Oromoo keessa dhugaa fakkaatee dhufe jira. Impaayarri diigamtu malee hin dimokiraatoftuu ka jedhu. Cinaansaa dhuga miti. Haala geettanii cinaansaa dhuga miti. Biyyoonni addunyaarra jiran kun hedduun isaanii lolaan uumaman, lola sabootatiin. Lola sabootaa kanatu state waan jennuun kan uume irra caalatti naannoo Awurooppaa kanatti eegale. Awurooppaa kanatti eegale san booda ce'ee naabbiyuma keenyatti yoo kadhuun taate warri Abisiiniyaa ijaarrate Oromoon gadaan isaa hoggaa jajjabaa dhufu gara lixa Oromiyaatitti haga tokko waan state fakkaatu. State jechuun maal jechuu beektu? Mootummaa ta'ee ka sochii waraanaa daangaa lafaa san keessa ka daangaa qabu tokko daangaa san keessa sochii deemu san irratti olaantummaa ka qabu ka inni qofti itti ajaju. Sadaffaa ka gibira guuruu danda'u jechuu state jechuun. State formation kana keessatti jalqabni isaa almost always walitti bu'iinsa sabootatiin maaliifi biyyoota dura state dura nation ture jechuudha wanni ture saboota ture walitti bu'iinsa sabootaa kanaan wanni state jedhu kun uumame walitti bu'iinsan mootiin tokko olaantummaa argachuudhaan olaantummaa saba isaa takka gartuu isaa ollarratti dhiibuudhaan saamuun eenyummaa sirratti turuudhaan deemama. Kun walitti bu'iinsa uume impaayerota akka Habsburg, akka Ispaanyaa kanneen naannoo isin jirtan kana turan. Warri Vaayikingii keessa kun akka Ingilaandi deemee ture beekaa ture. Amma yeroo sanitti adeemsi biyya uumuus walitti bu'iinsa uume. Adeemsi biyya konsolideet godhanii olaantummaa garee tokkoo godhuutis fincila uume. Kun gaafiin ka'e. Nationalism sabboonuma waan jennuun kun waan dhibbee 1919 keessa ba'e beektu. Gaafiin fincila kanaa gaafii kaase hayyoota jidduutti fi warra state uumuu keessatti. Yaadni duraa maali? Biyya tokko keessatti saboonni afaan adda addaa amantii adda addaa gartuu adda addaa ta'an jiraachuu hin danda'ani. Kanaafuu saba tokko eega humnaan qabatte booddee yoo biyyatti jijjiiruu barbaadde humnaan cabayte afaan tokko ilaalcha tokko akka qabaatan state fi sabni tokko akka ta'u the state and nation tokko akka ta'u yoo goote wayyaa yaani joo ka'e biyyoonni gariin itti milkaa'an fakkeenyaaf France biyyi France tuni saboota hedduu keessa ture sochii godhameen saboonni cafa qabanii eenyummaan isaa dhabamsiifamee waan tokkotti akka malu godhan biyyoonni biraallee irraa korrojanitti yaallan inumaa dhodhoosee biyyoota facaase. Austria Hungary maal keenya impaayeronni kun sababa kanaan faca'an. Soviet illee Yugoslaaviyaan boodarra warri humnaan cafaina hoggaa jedhan keessattuu yeroo sabichi silaa gartuun saba keessaa ba'e sun humna dhabee humna ittiin cafagu yeroo itti dhabe yeroo immoo humni fincilaa cimaa itti ta'e ni gubanii jechuudha. Kanaaf biyyoonni adda addaa biqiluu eegalan.
Kanaaf jalqaba bara dhibbee diidammaffaa jaarraa diidammaffaa irratti yaadni lammataa biqile. Kunis maali? Mootummaan saboota adda addaa of keessaa qabdu jabaattee biyya ta'uu hin dandeessu, isteet ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu balli jiru saboonni babbaqaqanii sabni kamiyyuu biyya mataa ofii uummachuu danda'uu qaba. Woodrow Wilson fa'aa booda immoo Woodrow Wilson dura Lenin fa'aa booda immoo Woodrow Wilson fa'aanis yaada self determination jedhu kana fidan jechuudha. Saboonni hunduu hiree ofii murteeffatanii of bulchuu qabu. Biyyi tokko saba fedhii adda addaa qabu, afaan adda addaa qabu, eenyummaa adda addaa qabu qabaachuu hin danda'u yaadni jedhu deema. Kunis wal waraansa guddaa kaase maaliif saboonni biyyoota keessa jiran nullee mootummaa mataa keenyaa jaarranna yaada jedhuun deemanii kunis biyyoota amma tokko hin dhalche biyyoota biraa keessatti immoo jeequmsa guddaa galche. Booda kana immoo yaadni dhufe lakkii jidduu lafaa arguu qabna. Biyya tokko keessa saboonni hedduun jiraachuu danda'anii garuu olaantummaa garee tokko jalatti jiraachuu hin danda'anii. Biyya tokko keessatti eenyummaan saboota hundaa kabajamee ofiin of bulchanii dhawaatan eenyummaa waloo uummatanii deemuu danda'anii. Cafaquunis wal waraansa hamaa uuma, adda babbaqaysuunis wal waraansa hamaa waan uumuufi federalism yaadni jedhu. Humna federalistii ofiin jennami. Federalism wanni jedhamu kun kan dhufe maali? Biyyoota addaan baqaysuunis cafaqanii tokko uumuunis rakkoodha yaada jirraa dhufe. Kanaaf yaadni impaayarriin dimokiraatoftuu jedhu sadeen kana keessaa tokko. Bara dhibbee diidammaffaa jalqaba irratti kan dhufe Lenin fa'aa Stalin fa'aa kan deemanii turan. Tiyooritikaalii dhugaadha. Piraaktikalii garuu biyyi guutumatti saba tokkorraa uumamtu jiraachuu akka hin dandeenye. Biyya humnaan jaaramte san humnaan hoggaa babbaqeessan lola hamaa keessaa akka galchu biyyoonni hedduu agarsiisan. Lola Yukireeniif Raashiyaa kan agartu miti. Lola Yukireeniif Raashiyaa kan. Lafti isaan irra wal lolan kun amma Yukireen Soobeet jala turte warra Raashiyaa wajjin. Hoggaa Soobeet kuuftuu warri lixaa kun addaan isii babbaqeessan. Yukireen dimokiraasii ceetee Raashiyaan gara kaan ceetee waan adda adda baay'een fakkaate. Garuu yeroo adda baasan sabni afaan Raashiyaa dubbatu bal'aan Yukireenitti as ceete. Joorjiyaattis kan ceetee jira. Raashiyaan humna qabdi. Sabni kiyya biyya Yukireen keessa saba bicuu ta'ee itti fufuu hin danda'u jettee weerara itti bantee jechuudha. It is very important simplified goonee ilaallu dhiiroo. Impaayarriin dimokiraatuf kanaafuu haa caccabsinu. Ilma namaattu caccaba. Lola addaan hin cinnetu uumama. Amma yeroo baay'ee Yugoslaaviyaa kan namni irraa haasa'u. Yugoslaaviyaan bar dhumaatii hedduu booda biyya adda addaa akka ta'uu dandeesse wal mo'ataniiti miti. Lixa keessa waan jirtuuf jeequmsi lixa biyyoota Awurooppaa keessatti cinaa isaatti godhamu kuni dantaa humnoota gurguddoo Awurooppaa fi Ameerikaa akka malee waan miidheef hogganoota saboota ripablikoota kanaa tokko tokkoon morma isaanii humnaan qabanii fuudhanii deeyitan geessanii deeyitan irratti dirqisiisanii ripablikoota kana uuman. Ammallee hin dhumne. Amma immoo deengaddallee tiyoorii tokko kaasaan ture. Yeroo qabsoo kana godhaa turretti wanni tokko hedduu influencer godhee Ihaadeg garagalchuurra Ihaadeg jijjiiruu kan jettu kan dhufne waan Arab Spring keessatti dhufe. Maaliif dur biyya tokko keessa fincilli yoo jiraate riphee lolaan yoo kaka'u taate mootummaaf riphee lolaa tollola. Riphee lolaa yookiin warra Soobeetii gargaara yookiin mootummaa warra lixaatii gargaara vice versa. Adeemu gareen tokko hin mo'ata. Abbaan mo'ate san mootummaa ta'ee deema yookiin immoo biyya ofii fotteeffatee ijaarrata. Akka Eertiraa ture biratti ta'e yookiin immoo Wayyaaneen biyya keenya qabatte jechuudha. Amma akkasii miti. Influensiin Ameerikaa sirrataa waan deemeef. Biyyoonni biraa chaalenjii gochuu danda'an dhufaa jiran. San qofa osoo hin ta'in middle income countries kan jennu. Biyyoonni akka Turkii, Emirates, Qatar, Iraan, Saudi biyyoota kallattiidhaan dhiibbaa warra lixaas ta'e warra Raashiyaa jala hin jirre ka ofiin socho'uudhaaf fedhis humnas qaban uumamaa jiru. Kanaaf yeroo humnoonni lama biyya tokko keessatti wal lolan
ka ulee ergisu baay'ata dhufa. Baay'ataa dhufuun kuni humnoonni wal falman mootummaa fi humna tokkoof akka hin taane gochuudhaan akka hedduun isaa dhalatu godha. Waan Siiriyaatti ta'e waa'ee Liibiyaatti ta'e isin sodaachisuuf hin kan hin jiru. Finciloota sanitti dhiyaadhee keessan ture nan beeka. Sirriitti qorachaa ture. Ummataaf mootummatu. San booda fincilli qawweetti seennan humni qawwee baay'een akka biqilu warri alaa gargaaru baay'een uumamuun haala uume har'a Siiriyaa keessatti eenyutu lolan sadarkaa beekamu keessa hin jiru. Wanni an sodaadhu isinitti himaa. An Itoophiyaa beeki Itoophiyaan wattaaddaraan hin baranne. Nu biratti dur Itoophiyaa baay'een wattaaddaruma wanni biraan beeynu. Sanii miti garuu haala amma jiru kanaan muuxannoo biyyoota biraatirraa fi haala qabatamaa naannawa keenyatirraa hundoofnee yoo ka deemnu taate lolli itti fufuun Oromiyaa keessaa humnoonni wal falman baay'een akka dhalatan hiree bana. Kan godinaan socho'an, kan amantiin socho'an isin hin dho'isu. And I see it. Isin hin sobu, isinis ni beektan, anillee nan beeka. Sabboonummaa keenya ijaarree jirra. Nation building keenya deemaa jira, but it's still fragile. It is still fragile. Arra humna OPDOtii fi humna wottoon lolu. Arra. Kun itti fufnaan garuu humni wal lolu baay'ataa deema. Ani Itoophiyaa qofaa boo'aan jiru. Oromiyaan diigamuu dandeessi. Haalli amma deemu kanaan. Isin sodaachisuuf miti. Waan hin beeku yoon isinitti himuu baadhe osoon akkana jedhee seenaa hin barbaadu. Kitaaba barreessa keessa mata duree isaa hin gaabbuu hin jedhe. Gaabbuu hin barbaadu. Gaabbuu hin barbaadu. Humnoonni hedduun ajandaa adda addaatiin naannicha seenaa jiran. Waan reefu jettin isin deebisa. 74 isinii kaasee 91 isinii kaasee 2018 irra isin geeni. Hamma 2018tti ormarratti qabsaa'aa ture. Keenya haa ergamuuf malee haa maxxanuuf malee orma jennee ormarratti qabsaa'uu dandeenya ture. Amma akkasii miti. Amma keenya irratti qabsoo walirratti qabsoo lola walii kana keessatti harki alagaa hedduu hoggaa seenu waliin tun amma 2 taati kuturan. Listen very carefully. Maaliif inni sheenuftu. Inni sheenuftu. Kanaaf wanni ani jechaa jiru ani uummata Oromootiif hin qabsaa'a. Hamman beekutti hamman danda'utti waan natti mul'ate uummata kanaa himaa deemuun hin barbaada. Haa isin na jaalattaniif haa isin harka naa dhooftaniif waan boru isin hin taane isinitti himu haftu hafti malee hin himu. Laafa bar boonellee beekna. Godhaa ture hoggansi adda addaa. Hoggansi Oromoo waan an jedhu kanatti namanne hin jiru hin sobani. Isinitti himuu garuu isin sodaatan. Isin sodaatan. Isin sodaatan. They lie to you. Ani garuu dhugaa isinitti himee huccuu narraa baasu isinii wayya. Naa wayya naa. Ana akka malaalutti Oromoof ka ta'u Oromiyaaf ka ta'u ollaa keenyaaf kan ta'u empire motortortu isin jettan san qooyi binee suphinee kabne mirga keenya keessatti kabachiifne ka ormallee kabajuutu nu ta'a. Rakkoo amma jiru harkan dhayin hadiisa rakkoo amma jiru isinitti himanam. Warri rakkoo guddaa keessa enne jirra bar argaan jirtan malee. Ela arra empire ka matarra taa'u Oromoo. Nu ajjeesa maqaa kennan immoo orma ajjeesa. Nu miidha laalaa qabna. Orma miidha diina nutti horaa jira. You understand? Dilemaan
amma Oromoon keessa jiru takkaa waan akkanaa keessa seenee hin beeku. So let's be very careful. Reflect yaa goonu laalaa qabna. Wareegama kafalaa jirra. Wareegama kafallees jirra. Wareegama garuu kagaballu biyya ijaaruudhaaf. Saba keenya du'a keessaa baasuudhaaf. Saba keenya hiyyummaa keessaa baasuudhaaf. Lolaan ittiin deemnaa biyya san keessatti impaayera tana diignu malee yoo ka jennu taate nutu inni diigamna dhugan isinitti hima. Tokko haala qabatamaa kana lammaffaa humna ciccimaatu jira. Ka biyya san diiguus barbaadu, ka biyya sun akka hin diigamnes barbaadu. Oromoo fi Amaaraa Tigree isin jechaa hin jiru humnoonni alaa. Humna san tursiisuu ka barbaadu jira biyya san at any cost. Biyya san diiguu ka barbaadu jira at any cost. Nu amma dirree gubbaatti taane isinitti hima. Ani Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniitiif kan hin jiru. Dirree gubbaa haa ta'uu haa dhiifnu because nobody is going to win. Bara deeggarda waan ta'e agartanii jirtanii. Dura Abiyyiin ciccimsanitti Maqalee akka weeraru godhan. Harka dhayanii fi achiin ture. Faranjoota rabbii ja'aati. Jarri kun wal loluu deema warri Finfinnee Maqalee kuni dura seena jennaan haa itti ciru nuun jechaa ture. Itti cire. Hoggaa inni bakka isaan kaase jarammoo gargaaranii fidan ol. Isatti immoo ciran. Hoggaa jarri Finfinnee jala ga'u dachaa ajaniin. Do you understand the game? Kana rakkoon jira. Ummata keenya yoo kayaan nu taate tokkoffaa lolli dhaabbachuu qaba. Ani waraanni hiikkachuu qaban jenna. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangol Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin. Humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenudha. Dhagaa. Dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu hin jiru humni hin jiru kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru an kanin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambellaatinis kan hin jehu nagayaaf carraa kennu. Mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kuni sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha kan jechaa jiru. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranni irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnu irraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin nuufattan malee isinitti hima. Oromoof wanni irra wayyaa haga feetee isaa ulfaattu haga feetee isaa dhimmiftu qooybaniituma jijjiiruu ni danda'amti? Ni danda'amti. Ni danda'amti. Wayyaanee kubbisuu hin danda'amu osoo jedhan agarsiifne. We can do it. Yoo wal dhageenye goone yaa kaankiinis baankiinis osoo yaa caalamu. Yoo wal dhageenye yoo tokko taane tarsiimu yoo masakamne hin danda'amu kajansanis agarsiifne jira. Yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa. Kana jala kaa'uun barbaachisa. Ka duriyyee lamaan jette Haayiluu na gaafate duriyyeen gama lama Oromoo fixaa jirti. Saamaa jirti. Lafarraa buqqisaa jirti. Mana irratti gubaa jirti. Duriyyeen kun eenyu? Bakka lolli jiru keessattuu naannoo Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga, Afran, Gujii keessatti tokko oboo fakkaatee dhufa duriyyeen mannaarraa irraa ka'e. Ijoollee waraanaa qabdee agarsiisaa turte.
dhufee kuma dhibba lama sirraa fuudhee daldalaa taate dhufee sangaa sirraa fudhate yoo ati qonnaan bulaa taate hiriyaan isaa immoo dandatii mootummaa fakkaatee dhufu yoo ati daasporaa jiraatte sobdan malee si keessa namni hin dhabamu yoo ati daasporaa jiraatte abbaa kee butanitti doolaaraan gaafachuu eegalanii birrii warra akkasiifamu kun jiru uummanni keenya keessa jiru kan akka dho'isoo barbaadan hin dho'isuan uummanni wallagga keessaa dhuftan uummanni shawaa lataa keessaa dhuftan hin dho'isidhaa kan uummatatti hima Oromoon shoorarkaa akka ammaa kana keessa hin beeku humni waraanaa gamalachuu wal lola jidduutti namni hin du'a saale san bira dabree garuu jidduutti durriyyeen hattuun bakka hundaa wal geesse kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa daata kun dannati mootummaa bakka bu'aata ummata hiraarsaa jiran complete anarchy jira bar naannoo kana keessa jiran kanaafi hoggansi waraana bilisummaas ta'e hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa nagaa akka buusan barbaanna hanga nagaatti buutti garuu seera waraanaatiin masakamuu qaban waraana ofii adaba itti godhanii kan sanbira dabrummoo akka amma eegalan kanatti saaxila baasanii tarkaanfii irratti fudhatanii ummata haara galfachiisuu qaban dhagaye kan nama butee mallaqa namarraa guuru ka sangaa tokko lama ta'ee tokko sangaa tokko irraa fudhatu tokko immoo kanaa kanniti irraa qalatu kanaan durriyyeen jee yoonaan jette maqaa biraa naafiti kan irra hamaa itti dhayan okay this is serious ani anbar odeeffannoo qabatamaan asitti hima every day namni mana kiyya finfinnee dhuftan arguun ooltan namni mana kiyya dhufa naannoo kanarraa ragaa qabatamaa wajjin kanaaf ani durriyyee mootummaanis hin jenne waraana bilisummaa Oromootiinis hin jenne maaliif humni waraana seerantiin talagamuu qaba jidduu kana keessa garuu hattuun akka malee seentee ummata miidhaa jirti hattuun tun dhaabbachuu qabdi wannummaan waraanni akka dhaabatu barbaaduuf keessaa tokko reefu maaliif hin jenne waraana adda addaatu baay'ataa hin jenne hattuun tun booda waraana taate as baati arra saamtuudha shiftaa birarra jidduu deemtee tokko dannati jedha tokko wabo jee biyya saama xiqqoo deemnan garuu humna dabalataa deemtu waan saamtu kanaa fi waan alaa argattu dimokiraatii Rippaabilika of Koongoo beektanii humna lamaan eegalee bara arra mashaqqan ummanni sun waggaata 60 keessa dabre kun irraa ka uumame kanarraa dhufaa jechuudha kanaaf kana bifa saniin hubachuun barbaachisaa gara buleetii xaanaa riifaa dabana baaltoonni wal beeknaaf amma dulloomne waan baaltoo hin kaasin namni ni jira ela ummanni akkana si deebi'en keeniyaa dhaqee ture abiyyis akka filameen dhaqee ture yoo yaadatta hamile mirqaana dammaqiinsa ummanni keenya keeniyaa keessa jiru nama jajjabaa hedduu qabna biyya sanii dammaqiinsa gammachuu isaan qabaachaa turan haga irratti jiran deemu har'a immoo waggaa Oromoon wal nyaattee wal balleessitee ifii ta'uu dhabdee isaaniifillee rakkoo taatee jirti irra deengadda dhaqeetiin jiru haali waariyoon sargeetiin namoota biraa sargeetiin jiru qalbii cabni demoralization isaan jidduutti mul'atu baay'ee nama gaddisiisa nu warra Oromiyaa keessaa dhiisiti obboleeyyan keenya daangaa biraa keessa jiraniifillee madda rakkoo ta'anii